Sumayyaan har'aa dhuftee fataattee dhuftee nama lama deebiste jechuudha. Annaante obboleettiin Se'idoo jechuudha. Obboleettiin Se'idoo kan Jarman jiraattu viidiyoo haarawaa tokko karaa ittiin Ayyuu argattuu fi Sumayyaadhaaf illee viidiyoo hojjette jechuudha. Sumayyaan obboleettii Se'idoo ishee Jarman jirtuufis deebii qopheessitee jirti. Se'idoodha deebii deebisteerti. Ayyuun dhaafis deebii deebistee jirti. Sadii jechuudha. Waa sadii hojjettee isibaba. Kana keessa gaa taraadhaan sinitti mamalee kan nama sadii amma daqiiqa 23 taa'in haasaare daqiiqa muraasa sin amma kan Se'idoo fi kan obboleettii Se'idoo sinitti laayikii godhaa sinimmoo nagaan sinifaa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa gaafachuun dirqama baga jiraattan bagaarra keessa nagaarraa afaan tokko sinifaa baay'atu siniin jedha lanaafiin iyyuu na baadhu jechaa jira. Egaa Sumayyaa maal jettee jalqabuma gaafa dhuftu Se'idooni kanaan dura wala caatii wala shay hin qama'u huma amala tokkollee hin qabu. Dur yeroo wallolullee anaafiin yeroo wallolullee waan tokko afaansa bira caatiin ga'ee hin beeku. Se'idoon birri fixee namaas hin ergu annan beeka. Akkaawuntii isaa birrii hamma qabus nan beeka. Amma inni maaliif kana godhe seetanii akka namni natti faraduufi. Ammas innis akkanatti faradan namni natti ilaalee Se'idoon rakkate Se'idoon dhugaa qaba akka jedhamu fedheetu waan kana godhe malee Se'idooni dhuguma caatis hin qama'een beeku hin qama'usi maallaqas hin dhabne hin dhabusi fixees hin ergusi ofirraayyuu. Yoo akkas godhesi akka ani arge yoo akkas godhesi kun bu'aa Ayyuuti. Anaan nan laallatu. Anaani waan tokkollee nan ilaallatu. Isi bu'aa Ayyuuti kuni. Kanaafuu itti toleera fataa jedhu jette jechuudha. Gara mataa ishiitti yeroo deebitu immoo ani mana madaamii seeneeraam kan madaamii keekii wayiin argadheette. Mabruuk jenne gaa. Madaamii keek bakeek taate tokkoon argadhee madaamittiinuu hin teessu. Kwaatar oomaan. Bakka akkana deddeemteetu hojjetti. Akkasuma naannofti. Anayyuu waanuma nama olii gad deddeemu kana waanan ta'eef kana laaleetu mana madaamii akkasitti nagashee miti rabbisii jettee jechuudha. Kanaafuu ani karaa hojiillee rakkoon hin jiru. Madaamii faan olumaa gadi deemaan jira. Ishee olii gad deemtudha kaniin itti galee hojii seeneen jira. Ammayyuu hojiirra hin jira. Kanaafuu hojiirra hin jira rakkoon hin jiru. Se'idoo ilaaleera. Ni kan biraa immoo obboleettii Se'idoo yaa obboleettii Se'idoo ishee Yaman jirtu. Maayetti isheeni Sumayyaarra gorteetu isu qababa. Sumayyaarra gorteetu Ayyuu karaattiin si argadhu dhabee. Siin karaattiin si argadhu waanan dhabee fi sababii keetti miidiyaatti na baaste. Sababii keetti gadi bahee akkan haasa'u na goote. Obboleessi koo sababii keetti godaanaatti bahee. Godaanaa jechuun daandii irratti kufee yaa afaan Oromoosaa daandii irratti kufu. Sababii keetti si qofa sababii keetti daandii irratti kufee. Kana gaa inni fidee dhufe Sumayyaa fidee dhufe viidiyoo kanaan hin agarre Sumayyaa biratti hin arge obboleettii Se'idoo jechuudha. Kanaafiyyuu ammani obboleessa koo daandii irratti kufe ilaala. Naafin baay'ee rakkisa dhugaa. Obboleessa kiyya daandii irratti kufee ilaalee cal jechuu hin danda'u waan ta'eef haga daariitti haga waan tokko irra ga'utti si faana waliin gadhiisnu itti si dhiisu. Eenyuun Ayyuudha. Sumayyaa dhimma maal jettee ati akkamitti deemtaa? Ati maal rakkattee deemtaa? Maaliif na hin gaafattu? Ijoolleen sirka jiran ijoollee obboleessa kooti. Sanuu obboleessa koo hangafaati. Itoophiyaa maaliif hin teessu naan jettee? Itoophiyaa teessee waan barbaadu achumatti maaf siif mijatu. Barbaannaan birrii hamma barbaadde sii kennama. Bakka yoo barbaadde hin deebistaa barbaadde ittiin jiraattaa. Garuu akkanatti walii gad deemuu maaliif barbaachise? Ijoolleen sirka jiran ikkoo ijoollee keenyadha. Kanaan duras nun dubbannaan Se'idoon keessa gidduun galiinaayyuu. Gidduu hin galiinaa anumatu nan xumura jedhee durallee dubbannee turre. Naan immoo kunoo achi Jarmaniin jira qaamaan illee hin jiru. Bilbilaan haasa'an iyyuu gidduun galiin jedhee jira.
Sumayyaa faana haasa'anii jiru. Sumayyaa haasofsiiste maaliif deemtannaan Sumayyaan immoo maayitti ani isaan baay'ee na fedhu jette. Maatiin seedoo baay'ee na jaallatu baay'ee na kabaju siin. Waan barbaaddu sii goonallee jedhu maashaallah jarri. Ani garuu ammatti fayyaan qaba waan ta'eef hamman deemuun qaba ilaaluun qaba jedheen socho'aa jira. Gaafa dadhabe immoo yoo uguma natti ulfaate bakka yeroon kun amma yeroo isin na gargaartanii hin dandeenye jedhee isaanitti hin beeksisaa. Isaanillee jiru garuu ammatti ani fayyaa guutuu waan hin qabuuf namarraa gargaarsa waan hin barbaanneef of danda'u waan hin barbaaduuf jechanii bahee deemee dalagachuudhaaf deemeen jira. Innaa akkasitti Ayyuun immoo sasheen doorsistu jechuudha. Doorsisa Ayyuu sasheen doorsisuu jalqabdee ani ndaa'umi ijoollee lama qabadheeyyuu akka ishii kana hin taane. Warri isa idoollee akka ishee hin barbaadan isheellee hin jaallatan an kanallee jedhe takka jedheen hin beeku. Kan biraa moo maatti seetan gidduutti immoo baqaatoon barbaadiin haasofte garuu isaallee waa'ee shaqqaalummaa sanaadha jechuudha. Jalqabuma yeroo dhuftu seensarra haasofte. Hiriyoota warra jedhamtu wayii jette maqaa isaanii hin dhoofne. Hiriyoota warra jedhamtu wayii riyaa ayyaantu riyaa ayyuu warra jedhamtu wayii suni waan isaan jedhan suni shaqqaalummaan irraa bareeda. Sumayyaa irraa baga deemte hin jenne. Dullattitti shaqqaalummaa ishii baga deemte hin jenne. Isheen sunis maqaa ishii buniinis jetteen kabalamne. Ayyuunis akkasuma jetteetti. Innaa isheen immoo jette. Ani garuu namas harka namaas ilaalu namarraa summaan fudhadhu jedheen hojjechuudhaaf deeme. Silaa ana fakkeenya godhachuu qabdu. Ani yoo rakkadhes rabbii kootti bu'aa hojii koo hojjetadha. Asin immoo miila dhiiraa jalaa hin baatanii jette. Miila dhiiraa jalaa hin baatanii. Kanaafuu ani yoon hojjedheyyuu ittiin boona malee ittiin hin boo'usi. Hojiin immoo naman saalfachiisu. Kanaafuu kun arraba miti jettee jechuudha. Ani garuu jaraaf deebisuu barbaade miti akkasumatti dabalee dantaa keessanitti gara sakaansa Ayyuun doorsistu moo jechuudha. Doorsisa Ayyuu sasheenii achi dhufee sin ajjeesa walii baanaa maaliin ta'a na argita sin argaa waliin agarruu wal ilaallaa sana sasheen jette moo isaaf immoo jechuudha. Isaafis deebisteeti jirti. Garuu Sumayyaan jechuudha. Shishin jen sana paartii sana siniin kaa'e beektu isa doorsisa Ayyuu dhufeenis si ajjeesaa dhufeenis walii baanaa sana maaliif daqiiqaa amma kanatti fufee waa'ee naasofneef daqiiqaan kun guunnaa nan dhaabadheen. Shishin jen jechuun sa'idoon akkas jedhe yaani sa'idoon anaatti nama kakaasuuf yookaas ana kuffisuuf jedheetu akkas ta'e malee dhugaa miti dubbiin sa'idoo jetteetti. Kanaafuu shishumaa aksan wayne sa'idoo wii jennu isheen ilaali. Laaksi gootee haasawaa ishee haasofte.